Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon leenjii siyaasa dabbalummaa miseensota isaaf kennaa ture xumuruun eebbisiisuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota isaaf zoonii lixaatti leenjii siyaasa dabbalummaa ijaarsa waraanaa fi uummataa irratti kennaa ture xumuruun eebbisiisuu hime. Sagantaan eebbaa kun gaafa bitootessa 13 bara 2026 gaggeeffamuu kan agarsiisu gabaasni irraata biyyaalessa Oromiyaa irraa arganne kun leenjichi dabbalummaa ijaarsa waraanaa caasaa uummataa fi mata dureewwan biroo irratti xiyyeeffachuun haala gaariidhaan kan kennamaa ture ta'uu ibsa. Dabalataan leenjichi naamusa ogummaa kun barbaaduu fi ga'ee gaafatama dabballeen baachuu qabu hanga wareegamaatti ba'uu kakaayeffate ta'uu ibsameera. Sagantaa eebbaa kana irratti qondaalonni waboo jaalitichaa lammii fi qeerransoo ka jedhaman argamuudhaan miseensota waboo dabbalummaan eebbifamaniif dhaamsa onnachiisaa fi ergaa dabarsaniiru jedhame. Qondaalonni waboo kunneenis burjaajii namoonni maqaa waboo dhahatanii uummata keenya keessatti uumaa jiran dhabamsiisuuf haantummaa saba keenyaatti agarsiisuun naamusa loltuun bilisummaa tokko qabu raawwachuun dadhabbii fi mufii tokko malee halkaniif guyyaa dirqama qabsoon isaan irraa barbaadu kamiyyuu haamilee guutuun ba'uun dirqama keessaan baadhaa jechuun dhaamuu isaanii gabaafameera. Kana malees haala amma keessa jirru keessatti haala qabatamaa idil-addunyaa gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa fi Oromoon keessa jiru irratti barumsi wal mariin waliin hojjechuun cichoominni tokkummaa adda addaa agarsiisuun ilaalchaa fi olola diinaa cabsuun kan danda'amu ta'uu hubachiisuun gabaafameera. Oduu keenya birootiin gaazexeessitoonni TV Tigraay miindaa yoo nuuf hin kaffalamne hojii dhaabna jechuun akeekkachiisan. Gaazexeessitoonni televezyiinii naannoo Tigraay 30 ta'anii mata bulchiinsaaf dhiyeessaniin yoo miindaan isaanii ji'a guraandhalaa darbee hin kaffalamne hojii akka dhaaban akeekkachiisaniiru. Himanni gaazexeessitoonni kunneen dhiyeeffatan ka barreeffame bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ka magaalaa Maqaleetti argamuuf akka ta'e simameera. Xalayyaa himataa kanaan gaazexeessitoonni kunneen miindaa isaanii ji'a guraandhalaa yoo hin kaffalamne hojii dhaabna jechuun akeekkachiisaniiru jedha. Akka mata duree kana irratti eerameen nuti hojjettoonni televezyiinii Tigraay qaamota hojii walitti fufiinsaan hojjetan keessaa tokko jechuun xalayyaan kun haala keessa jiran ibseera. Nuti ji'oota 6 kaffaltii malee hojjetaa turree wayita qabsoo sana amma ammoo kaffaltiin guraandhalaa nuuf hin kaffalamne kanaaf gaazexeessitoonni utuu hin nyaatin hin hojjetan jechuun xalayyichi ibsa. Efreem Raaddaa'ee hojjetaan qophii afaan Tigiriffaa Addis Istaandardiif yoo dubbatu amma gaazexeessitoonni hedduun waan nyaatan dhabanii akka rakkataa jiran miidiyaalee madda oduu kanaatti himaniiru. Haalli nuti amma keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Tajaajilli geejjiba dhaabbatichaan kennamu adda citeera. Yoo kaffaltii miindaa ji'a guraandhalaa darbee kana hin arganne hojii dhaabuudhaaf dirqamuu isaanii ibsaniiru. Hiluuf Kaasaay Gulaalaan qophii afaan Tigree gaazexeessitoonni rakkoo hanqina maallaqaa hamaa keessa akka turan himan. Yeroo hamaa keessa taanee wayita weerara sanallee hojii hojjetaa turre. Wayita sanotuu kaffaltiin argatiin baanee hojjettoonni garuu baasii idilee akka ofirraa kaffalatan dirqisiifamaa turan jechuun himan. Wantaanee mulunee yaaduma wal fakkaatu kan himte yoo ta'u hojii keenyaan uummata gargaaruu itti fufnee jirra. Amma garuu haala kanaan itti fufuun baay'ee ulfaataa jira jedhe. Gaazexeessitoonni kunneen bitootessa 18 bulchiinsa yeroo Tigraay biraa deebii akka eegan ibsan. Yoo bulchiinsichi deebii hin kennine ta'e hojii dhaabna jechuun dhaadataniiru. Gaazexeessitoonni kunneen himata kana galagalcha isaa biiroo faayinaansii Tigraay fi biiroo siivil sarvizii Tigraayiif kennaniiru. Gama biraatiin waldaan barsiisotaa Tigraay barsiisonni naannicha keessa jiran sababaa kaffaltii yeroon taasifamuu dhabuu rakkoo keessa jiraachuu ibseera. Bitootessa 13 bara 2026 xalayyaa barreeffameen waldichi kaffaltiin guraandhalaa akka barsiisotaaf hin kaffalamne himeera. Kunis barsiisota dhiibbaa danuudhaaf saaxilaa jira jedhan. Barsiisaa fi maatiin isaa warra nyaataan of danda'e miti jechuun xalayicha akeekkachiiseera. Dabalees barsiisonni Tigraay wayita rakkoon nageenyaa naannichatti mudatee ture ji'oota 17f kaffaltiin hin kaffalamneef jechuun himuu isaanii Addis Istaandardi gabaaseera. Kanaafis dhaabbileen akka barsiisota deeggaran gaafatee aangaa'onnis waan kaffaltii miindaa turuu kana dafanii akka furan kuta'uu baannaan hojiin baruuf barsiisuu rakkoo keessa seenuun itti fufuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Oduu keenya itti aanuun Israa'el hoogganaa nageenyaa murteessaa Iraan jalaa yoo ajjeeftu Iraan gama isheetiin haaloo baachuun misaa'ila dhukaasuu ishee dhaga'ame.
Baha giddu galeessaatti lolli waa'illan waliinii wa Israa'elii fi Ameerikaan waliin ta'uudhaan Iraan irratti banan itti fufeera. Lolaa deemaa jiruun Iraan hogganoota gamii dhabuun ishee mudateera. Ta'us biyyi qulfii lubbuu addunyaa kanaa taate jedhamaa jirtu Iraan ulaa Hormuuz cufuun boba'aan akka addunyaatti akka dhabamu taasisuu irratti argamti. Hanqina boba'aa guutuu addunyaa mudateenis gaaga'amni waraanaa naannichatti jalqabe qe'ee ilma namaa hundaa seenuu akka danda'u akeekeera. Kuta'ee ammallee Israa'el namoota ijoo Iraan qabdu adamsitee dhabamsiisuu jabeessiteetti. Akka kanaan Israa'el hoogganaa nageenyaa ijoo Iraan Alii Laarajaanii ajjeesuu beeksifte. Iraan ammoo haaloo kana haleellaa jabeessite. Gabaasaaleen akka jedhaa jiranitti waraanni Israa'el hoogganaa nageenyaa Iraan Alii Laarajaanii irratti haleellaa raawwachuun ajjeesuu ibseera. Qondaalli waraanaa Israa'el tokkoomni waraanaa isaanii barreessaa mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan Alii Laarajaanii irratti haleellaa raawwachuu mirkaneessaniiru. Qondaalli olaanaan nageenyaa kun waggoota 6 garee milishaa Iraan waliin hidhata qabu hoogganaa ture jechuun Israa'el himti. Yoo xiqqaate miidiyaaleen Iraan 2 qondaalli nageenyaa olaanaa kana ilaalchise odeeffannoo jiru ibsuuf akka jiran eeraniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Kaatiz Alii Laarajaaniin du'eeraa jedhaniiru. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayyaatolaa Alii Kaameeniin otoo hin ajjeefamin dura dhimma Iraan murteessuuf nama kana bakka buusan himameera. Alii Laarajaanii kanneen Ameerikaan nama odeeffannoo waa'ee isaa kenneef doolaara hedduu ramadde keessaa isa tokko. Kuta'ee Iraan ammoo hooggantoonni jalaa ajjeefamu hordofee misaa'ila haaraa Israa'elitti dhukaasteetti. Humni waraanaa Israa'el akka jedhutti Iraan misaa'ilota haaraa hedduu Israa'el irratti furguggisaa jirti. Israa'el misaa'ilota kana sirni ittisaa ishee addaan kutuun qolachaa akka jiru himti. Miidiyaan mootummaa Iraan misaa'ilonni haaraan Iraan irraa gara xiyyaafannoo jabaa ta'anitti dhukaafamuu gabaasan. Waraanni Israa'el hoogganaa nageenyaa Iraan Alii Laarajaanii fi Jeneraal ajajaa kutaa milishaa Baazij Iraan Golaam Reezaa Soolimaaniin ajjeesuu beeksiseera. Haleellaa Iraaniin imbaasiin Ameerikaa magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessatti argamus misaa'ilaa fi dirooniin haleelamuu isaa miidiyaaleen gabaasaa jiran. Erga waraanni kun jalqabee haleellaa cimaa Iraaq irratti raawwatame ta'uu maddeen wabeeffachuun Reuters gabaase. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yoo xiqqaate diroonii 3 gara imbaasichaatti qajeelan kan argan yoo ta'u, sirni ittisaa qilleensaa diroonii 2 yoo qolatu inni sadaffaan ammoo mooraa imbaasichaa haleeleera. Sana booda abiddaa fi aarri mooraa imbaasii irraa ba'u mul'ateera. Namni ijaan arge kabiraan ammoo magaalaa guddoo Iraaq keessatti dhoo'insa dhaga'uu isaa hime. Associated Press qondaalota Iraaq 2 wabeeffachuun akka gabaasetti ammoo dirooniin 4 imbaasicha irratti xiyyeeffatan sirna ittisaa qilleensaatiin kufaniiru. Haa ta'u malee caccabni diroonotaa akkanaa imbaasicha rukutee abidda kaasee jedhan. Gama biraatiin ammoo haleellaan qilleensaa mana mooraa pirezidaantii naannoo Aldajaardiyaad Baagdaad keessatti kan argamu dallaa cimaa qabu irratti xiyyeeffatee jedha. Haleellaan kun Baagdaad bakka gamoowwan mootummaa fi imbaasiiwwan biyyoota alaa jiranitti kan xiyyeeffate ta'uu himameera. Gabaasni kun itti dabaluudhaan haleellaa kana eenyu akka raawwateen beekamu jedhe. Gama biraatiin Reuters gareewwan hidhattootaa Iraaniin deeggaraman qabeenyaa Ameerikaa Iraaq keessa jiru irratti haleellaa raawwachaa akka turan gabaaseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.